Koomishiniin marii biyyaalessaa kutaalee biyyattii hundarraa fi lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan irraa ajandaa walitti qabee xumuruu himuun ajandaa walitti qabame irratti kanneen mari'atan bakka bu'oota qaamolee hawaasaa 4,000 adda baasuu Koomishinarri olaanaan Koomishinii marii biyyaalessaa Koomishinar Piroofeesar Masfiin Arayaa ibsan. አጀንዳ ከመላው ኢትዮጵያ ሰብስበናል በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጭምር Ajandaa kutaalee biyyattii hundarraa walitti qabneerra lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan dabalatee aanaaleerraa jalqabee hanga naannoo fi federaalaatti Itoophiyaanonni bakka bu'oota isaanii filanii qopheeffataniiru. Waliigalaan bakka bu'oonni qaamolee hawaasaa filamanii adda ba'an 4,000 ta'an Finfinnee dhufanii marii waliigalaa irratti ni hirmaatu. Mariin kun wayita taasifamu hirmaattonni 4,000 kunneen bakka 8tti qoqqoodamanii 500 ta'anii ajandaawwan adda ba'an irratti dhimma ijaarsa biyya isaanii irratti ni mari'atu. Akka Koomishinar Piroofeesar Masfiin jedhanitti ajandaawwan hedduu guutuu biyyattiirraa walitti qabaman keessaa ajandaawwan gurguddoon 11 adda ba'uu ibsanii ajandaawwan kanneen xiyyeeffannoon kan irratti mari'atamu ta'us eeran. ለዚህ ግብአት የሚሆኑ አጀንዳዎች ብዙ ሺህ ተሰብስበው እነኛ በሚገባ ፊልተር ሆነው Marii kanaaf galtee kan ta'an ajandaawwan hedduu walitti qabaman keessaa ajandaawwan gurguddoon 11 adda bahaniiru. Ajandaawwan adda bahan kunneen guutummaa biyyaarraa kan walitti qabamanii fi madda waldhabdee biyyattii ta'anii baroota dheeraaf kan turanii fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf akkasumas faayidaa biyyaaf oolchuuf ajandaawwan adda bahanidha. Ajandaan lammiileen biyyattii dhiyeeffatan hundi otoo keessaa hin hafiin kan dhiyaatedha. ያልተካተቱ የሚባሉ ነገሮች አይኖሩም. Dimookiraasiif bu'uura kaa'uun kan danda'amu Itoophiyaanonni hundi ilaafilaamee yoo mari'anidha kan jedhan Koomishinar Piroofeesar Masfiin ajandaa walitti qabame kanarratti hayyoonni yaada galtee ta'uu kennuun kallattii akka qabsiisaniif marii bal'aa taasifamus himaniiru. የሁላችንን ማንነት ጥያቄ ሁላችንን አስተዳደር ወሰን ጥያቄዎችና ሌሎችም ጥያቄዎች የምንፈታው Gaaffii eenyummaa daangaa bulchiinsaa fi kanneen biroo irratti baroota dheeraaf irra deddeebi'ee ka'uu furuu kan dandeenyu tasgabbiin teenyee ilaafilaameen yoo mari'annee fi waliigallee kallattii yoo qabsiifnedha. Kana bu'uura irraa hojjennee xumurre jechuun dimookiraasiif bu'uura kaa'uun ijaarsa biyyaa karaa ammayyaan milkeessinee jechuudha. Seenessa qeenxee ture qulqulleessuun seenessa waloon bakka buusaa yoo deemne gara yaada tokkummaatti dhufuun biyya jabduu ijaaruun ni danda'ama. Ajandaawwan adda ba'an irratti hayyoonni yaada gorsaa fi galtee ta'uu akka nuuf kennanii fi marii bal'aan mari'atameera.